Oromiyaa guutuudhaa wantan dabarsuu barbaadu jechuudha. Maal jedhaa jaarti kun dabana taa'ichi ciqilee jedha mootummaan Tigiree jedha inni gizin hin gawwedha hin muggutin hin bawwedha illi qeessin hin galwedha dhukkuba kalee daanyummaa garee nama dhokachuu malee lafa qotachuu malee jedha waggaa dheeraaf adda bilisummaa uummata Oromoo wajjin nu mararfataan taat deeggaraan taat miseensi taat dhokaata keessa turre. Haa ta'u malee kaleessa inni nu baanee hiriira baanee fuulduree maaliyyuu dhaabannee meeshaa kamii dhaabannee jenne sun kana isaadhaatti jedhamu kana miti. Kanatti dabalatee godina Jimmaatti dhaladhee utuman godina Jimmaa jiru jechuudha. Rakkoo Wallaggaa lixaa fi Gujii jiru na yaaddessa. Wallagni aanaadhuma koo aanaa fi gimoo kana nama boqqolloo qotee nu ergaa ture. Saatii kana immoo beela keessa galaa laata. Namni kaleessa maaddii quufaa dabarsu kun makiinaan feenuu ergeen naannoo irraa jiraataa jirru kun beelatti galaa jedheen of sodaa qaba. Ani hadhas taanaan boris taanaan Jimmaan ta'e bilisoomuurra Wallaggaan ta'e wajjin garboomee wajjin du'uun maratan. Qeerroo Oromoo guutuu jiranuufis aangoon Minilikiin harka muree harmaa haadholii keenyaa muree hirkaan bahe. Tigiree diinagdeen nu cabse hirkaan bahe. Uummata keenyaan adda baanee bilisoomuun barbaannu. Maqaan koo Naanituu Kaliil kan hin dhaladhee godina Jimmaa aanaa Limuu Kossaa ganda Dangaajjaa Soolee jedhamu keessaan dhufe. Kan hin jechuu barbaadu ergaan dabarfadhu gabaabaadha. Haa ta'u malee yeroonis har'a kanatti wal argineef walitti gammannee as jiru waajjira adda bilisummaa Oromoo banannee godina Jimmaa keessatti godina namni tuffatamaadha jedhutti godina beekaan hin jirre jedhametti nu har'a banannee akkuma duris qabsaa qabna har'as hin qabna garuu immoo qabsoo kana keessatti kanan uummata kootii dabarsuu barbaadu kan Oromiyaa guutuu keessatti tokkoon isaa wal amanuudha. Ituu miilarraa hin buqqifatin mataarraa buqqisuun hin danda'amu. Sababa saniifi isa miilaa isa of keessaa lagaa baafnaan yoo abbaa ta'ellee yoo haadha ta'ellee dhugaa dhoksuu dhiisanii waan jiru ifatti baasuudhaan bilisummaan hin dhufaa isa of keessaa diina buqqifnaan kana laa immoona isa diinaatti qabsiisnee biraa galla kan walii keenya walitti qabsiisuun ulfaateera walitti qabsiisnee walirraa dhaamsuun hin ulfaata waan ta'eef har'as borus tuun jedhin Oromoon bakka kamiyyuu jiru dhaabni isaa jijjiiramaa miti bara kan wayyaanee hundi isaa jijjiiramee jiru dhaabni adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa gonkumaa maqaa biraa ofirraa hin qabu dhaabni keenya dhaaba dhaabbataadha. Dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhu maqaa galtuu miti gantuu miti maxxantuu miti dhaabni keenya akkuma jirutti ta'ee uummanni keenya haala duritti ture haala gaarii keessa hin turre har'a haala gaarii keessa hin jirru omaan jedhu alhamdulillah jenna galanni kan waaqa guddaa ta'u uummanni Oromoo maal gochuu qaba dhala isaa barsiisuu akkamiin barsiisaa karaa barsiifate mirga isaa kan falmatu yoo barate abbaa biyyummaa isaa kan falmatu yoo barate waan ta'eef har'a barchuun jedhin uummanni Oromoo dhala isaa barsiisuudha. Walii wal qooduu lagaa wal qooduu kaleessa nu qoodaaranii har'asitti jiranii garuu immoo kaayyoo waggaa 100 hin baratan jedhanillee nu har'a geenyerra waan ta'eef barnoota sanis barataarra inni nafes barachuu qaba. Inni jirus immoo kummaa inni seenaan abbootiirra jira waan ta'eef dhala barsiisaa nu qabsaa hin qabna godinni Jimmaa tokko lama jenneellee eeruu ni